Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti hiriirri nagaa deeggarsa Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota geggeeffame. Magaalota akka Finfinnee, Adaamaa bakkoota garaagaraatti duulli qulqullinaa kan bifa hiriiran geggeeffame magaalota kana keessatti mul'atee jira. Sulultaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessattis hiriirri deeggarsaa kun geggeeffamee jira. Magaalaa Finfinnee fi Adaamaatti hiriirtonni hartuu lafaa qabatanii daandiirratti mul'atanii jiru. Shaambuu fi Sulultaa keessatti ammoo adii uffanna adii dubbana jechuun uffata adii baay'inaan namoonni kaayyatan suuraan isaanii marsaalee hawaasummaa irratti qoodamee jira. Maddii wal dhibdee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti kan eegale gaaffii afaan ifiitiin tajaajilamuu barootaaf deebisaa dhabeerraa akka ta'etu himama. Tibbana abbootiin amantaa Oromiyaaf sabaaf sablammoota hiriira deeggarsaa kan yaaman yeroo ta'u, Sinodosiin Itoophiyaatis hiriira wal fakkaataa yaamee ture. Garuu muummichi ministeera Abiyyi Ahmad abbootii amantaa gamlameenii kophaa kophatti dubbisuun haala jiru tasgabbeessanii jiru. Garuu murtii amma laatameen manneen amantaa hanga ammatti if jalaa qabu malee hanga guyyoota afuritti haaraatti akkan babal'anne daangeffamee jira. Dubbataan Sinodosii Oromiyaa Barsiisaa Hayila Mikaa'il Taaddasee muummicha ministeera Abiyyi Ahmad waliin mariin godhame araara buusaa isa jedhu malee dhiibban nurra ga'e hin jiru jedhan. Dhimmi afaan Oromoo lagatuu Sinodosii Itoophiyaa hordoftoota amantii Ortodoksii Oromoo ta'an qofa osoo hin taane Oromoota kaan birattis yaadota mormii kaasee jira. Tibba dabre kana Oromoonni hedduun duula uffata adii deeggarsa Sinodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii qabu mul'isanii jiru. Godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo keessatti dargaggoon Oromoo dhiheenya kana qormaata fudhatee qabxii olaanaa galmeesse humnoota mootummaatiin ajjeefamee jedhame. Harargee Lixaa aanaa Ciroo Araddaa Sheek Aadam Caffee Suuqii jedhamu keessatti barataan Oromoo kutaa 8ffaa Abraahim Hasan Muusaa jedhamu erga to'annoo jala oolfameen booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 24/5/2015tti ajjeefamuu odeessi BBS ga'e ni ibsa. Ajjechaan kunis geggeessitoota fi milishoota mootummaa naannichaatiin akka raawwatametu gabaafame. Dargaggeessa kana halkan tokko erga if bira bulchan booda ati abaa'oo shaneeti jedhanii gara gaara Areer jedhamu geessanii ajjeesuu isaanii odeessi nu gahe ni mirkaneessa. Ajjechaa kana adda baafachuuf waajjira poolisii godina Harargee Lixaatti bilbilee yaaliin goone nuuf hin milkooyne. Oduu biyya alaa keessa immoo biyyoonni Kanadaa fi USA'n meeshaa maalummaan isaa addan bahin kan qilleensa isaanirraa marmaaru rukutanii buusuu beeksisan. Muummichi ministeeraa Kanadaa Justin Trudeau meeshaan maalummaa isaa hanga ammattiin baramin qilleensa biyya isaanirraa osoo marmaaruu rukutanii buusuu himanii jiru. Haleellaan meeshaa kanaa kan raawwate erga dhimma kanarratti pirezidaantii USA Joe Biden waliin mari'atan booda akka ta'ellee gabaafamee jira. Meeshaan maalummaan isaan beekamin kun kaaba dhiha Kanadaa Yukon keessa meetira 12,000 ol fagaatee balali'aa tures jedhama. Ministeerri ittisaa Kanadaa Antti Anande maalummaa meeshaa sanbata kaleessaa waraana isaaniitiin haleelamee bu'ee kana qorataa akka jiran ibsanii jiru. Dabaluunis Ameerikaaf Kanadaan ergama meeshaa kanaa fi maalummaa isaa caccabarraa qorataa akka jiran qondaalli mootummaa kun ibsanii jiru. Taateen kun erga afuuffeen Chaayinaan gadhiiste qilleensa US irratti mul'ate ajaja pirezidaantii Baayidaniin rukutame torban tokkoon booda Chaayinaan ergamni afuuffeessanii haala qilleensaa qoratuufi jette. Chaayinaa fi Ameerikaan dhimma Taayiwaan irratti wal dhibdee cimaa keessa erga seenanii bubbulanii jiru. Ameerikaan Taayiwaan if dandeessee akka dhaabbattu kan jajjabeessu yeroo ta'u, Chaayinaan garuu Taayiwaan qaama Chaayinaa guddooti jechuun falmite. Yaadota lamaan kanarratti biyyoonni lameen wal gaarreeffatu erga eegalanii bubbulanii jiru. Somaaliyaa bulchiinsa Somaliland magaalaa Laas Aanot jedhamtu keessatti wal waraansi walii guyyoota 7 lakkoofsise lubbuu namoota hedduu galaafate. Lola kanaan lubbuun namoota hedduu kan galaafatame yeroo ta'u qabeenyis manca'ee jira jedhame. Wal waraansi kun humnoota Somaliland fi hidhattoota naannichaa jidduutti geggeeffamaa jiras jedhame. Somaliland guyyoota 2 dura walii galtee dhukaasa dhaabuu haal duree tokko malee karaa manguddoota araaratiin kan labse yeroo ta'u garuu osoo ooleen bulin lolli eegale. Lola eegaleef qaamoleen lameen siitu dura dhukaasa jalqabe jechuun wal himataa turanii jiru. Manguddoonni araara buusuuf jidduu seenan ammoo labsii dhukaasa dhaabuu mootummaa Somaliland simatanii garuu meeshaalee waraanaa gurguddoon magaalaa haleeltee jechuun komatanii jiru.
haleellaa hospitaala gargaar kan magaalaa Laascaanoot irratti raawwatameen Dr. Abdusalaam Musee Sa'iid namni jedhamu osoo hojiirra jiru ajjeefamullee manguddoonni kun himanii jiru. Ministeerri odeeffannoo Somaalilaand Suleyman Alii Koorree mootummaan isaanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu haal duree tokko malee ni fudhata jedhan. Rakkoo jirus mariin furuuf qophii tahuu eeruun humnoonni faallaa isaanii jiranis tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan yaamicha dhiheessanii jiru. Garuu jiraattota magaalaa Laascaanoot dilbata irraa hirribaa kan kaase sagalee meeshaalee waraanaa gurguddoo dhukaafamani. Wal waraansi kun handaara magaalatti kan geggeeffame yeroo ta'u jiraattota sodaa nageenyaa cimaa keessa buusee jira jedhame. Deeggarsi namoomaa hawaasa idil addunyaarraa biyyoota kirkira lafaatiin miidhaman Turkiif Suuriyaaf taasifamuu itti fufee jira. Kibba Turkiif kaaba Suuriyaa keessatti balaan kirkira lafaa gurraandhala 6 bara 2023 mudate yoo xiqqaate lubbuu namoota 21,000 lubbuu galaafate. Balaa kanaan Turki caalatti kan miidhamte yeroo ta'u ammas taanan duulli lubbuu baraaruu itti fufee jira jedhame. Dilbata irraa konkolaattonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii 6 ga'u deeggarsa fe'atan daangaa Turkii cehuudhaan gara Suuriyaatti qaxxaamuranii jiru. Kun ammoo deeggarsa namoomaa erga balaan kirkira lafaa kun mudate Suuriyaa dhaqqabe isa duraatii jedhame. Yeroo duulli lubbuu baraaruu geggeeffamutti sagaleen namoota gamoolee jijjigan jala jiran dhagayamu nama surursaas jedhama. Lubbuu baraartonni daa'ima erga dhalattee hin turin yeroo baasanii fi daa'imman biraa fayyaa qaban jijjiga lafaa jala baasan viidiyooleen mul'isan marsaalee hawaasummaa irratti baay'inaan qoodamaa jiru. Keessattuu daa'imni lubbuun jirtu tan reeffa haadha hammattee argamuun oduu ijoo kirkira lafaa biyyoota lameenii keessatti mudate. Gamoo sadarkaa 7ffaa qabu kan Turkii magaalaa Adiyaman jijjiga keessatti daa'imni tokko saatilee 63 booda lubbuun baraaramuun isaatis oduu ajaa'ibsiisaa ta'ee jira. Pirezidaantiin Turkii Rajib Tayyib Erdogan balaa kanaan lammiilee isaanii du'aniif yaadachuuf gadda ji'oota 3 labsanii jiru. Lolli jabaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa ture akkaan hammaatee kan itti fufe. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gama isaatiin guutuu Oromiyaa keessatti injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola hadhaawaa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad kumoota kurnaan lakkaawaman kibbaa fi gama kaaniin jiddu galeessa akkasuma lixatti kokkee wal qabaanee ture injifatee akka jiruu fi ajajoota waraana jajjabootaanis bakka irraa deebiin qabnetti ergee akka jirus beeksisee jira. Kanarratti ammoo mootummaan naannoo Oromiyaadhaa ragaa kan ba'e humni isaanii akka baala mukaatti harca'aa jiraachuu Shimallis Abdiisaadha. Torbee darbe kana keessa ibsa miidiyaa OBN'if kennaniin kan ifoomsan humni isaanii aarsaa guddaa kafalaa jiraachuu fi ammas waraana bilisummaa Oromootii wajjin qindoomina wal dura dhaabbachaa jiraachuu kan beeksise. WBOn ammoo gama isaatiin haleellaa jajjabduu humnoota kanneen gubbatti raawwateen lixa Oromiyaa dabalatee akkasuma kibbaa fi jiddu galeessaa fi baha Oromiyaa bakka hedduutti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessuudhaan daaraa botora tolchee akka jiru beeksisee jira. Humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmadis yeroo garagaraatti waraana bilisummaa Oromoo WBO haleelaa jiraachuu kan beeksisanii fi akkasuma keessattuu ammoo kibba Oromiyaa bakkoota hedduu waraana bilisummaa Oromoo WBO harkaa baasaa jiraachuu isaanii deddeebiidhaan himaa kan turanii fi waraana bilisummaa Oromoo WBO kibba keessaa guutumatti barbadeessuudhaan balleessanii akka jiran kan himan. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis ammoo gama isaatiin isaaniin balleessaa jira malee hin banne jechuudhaan kibba Oromiyaatti mootummaa Abiyyi Ahmad gudii kan godhe. Humnoota waraana Abiyyi Ahmad 400 ol harkaan kan booji'ee fi 700 ol ammoo guutumattuu barbadeessuudhaan kanneen kumaatamaan lakkaaman ammoo bittinsee hidhannoo gurguddoos irraa goonfachuudhaan bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa kibba godhee jiraachuu kan beeksise. Mootummaan ammas otoo saniif harkaan kanneen humna guddoo achitti bobbaasee jiraachuus
ajajoonni waboodha beeksisanii jiru. Lolli waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kan akkaan jabaate hoggaa ta'u yeroo garagaraatti paartiileen siyaasaa Oromoo karaa nagaa qabsaanii fi akkasuma gama kaaniin namoonni gameeyyiinii fi hayyoonni Oromoodha akkuma kan Tigraay godhuu qabdan araaraan furaa ummata Oromoo aarsaa guddaas kafalchiisaa jirtu. Lolli isin gidduutti adeemaa jiru nigaa dhaabbachuu qaba jechuudhaan mootummaa gaafatanis mootummichi ammoo humna kanaa wajjin mari'adhu waboon shiftaa ajajaas hin qabu humna waliin galle humna ajajaas hin qabne jechuudhaan ji'a tokko dura ammoo ibsa baasee kan ture mootummaan naannoo Oromiyaa lola yeroo ammaan tanaa mootummaan gaggeessaa jiruun kan muddamsuu jabduu keessa galee ummata keenyaaf jennee waan hin goones hin qabnu jechuudhaan torbee darbe keessa Shimallis Abdiisaa dubbii dubbataniin waboo wajjin araaramuu akka barbaadan erga himanii booddee ammoo otoo abdii hin muratiin lola hadhaawas gaggeessaa jiraachuu beeksisanii jiru.